sagantaa VOA Afaan Oromoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan Itiyosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba guyyaan har'aa amajjii 25 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 17 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudha amma garuu oduudhaaf immoo gara tuddubeetiin isin dabarsa. Akka mooltan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Sababa haleellaa TPLF'n tajaajilli geejjibaa seenus ta'e bahu addaan cituusaa jiraattonni naannoo Affaar kan Abalaa keessaa ibsaniiru. Kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti TPLF erga magaalaa Abalaa kan walakkeessa daandii Samaraa Abaalaaf Maqalee geessu irratti argamtu to'atee booda haleellaa geggeessu finiinsee jira jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa kaleessa akka beeksisetti konkolaattonni gargaarsaa kan WFP haleellaa sanaa booda Tigraayin seenuu hin dandeenye. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Salaamaawit Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa haaraa kan TPLF booda uummanni 50,000 ta'u qe'ee irraa godaanee jira. Mootummaan naannoo sanaa kaleessa ibsa baaseen weerara TPLF kan ittiin jedhe balaaleffatee jira. TPLF gamasaan ibsa baaseen haleellaa humnoonni mootummaaf Eertiraa naannoo sanatti geggeessantu konkolaataan gargaarsaa kan WFP Abalaa akka hin seenne dhorke jedhee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Hongee naannoo Somaalee mudatee ittisuuf mootummaan isaanii konkolaataa bishaan deddeebisan nyaata dawaaf dhiyeessii nyaata beeladaalee kan dabalu ta'uu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa kana kan kennan ennaa naannolee hongeen miidhe har'a daawwatanitti ture. Dhabamuu beeladaalee hanqisuuf illee waadaa seenanii jiran pirezidaantiin naannichaa Mustafaa Mohaammed muummicha ministeeraaf akka himanitti beeladaaleen gara naannolee biraatti ergaman haala qilleensa haaraa itti ta'u waliin wal baruu hin danda'an jedhan jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Kaameruuniif konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa bakka itti geggeessame isteediyeemii biyya dorgommicha keessummeessitee cinaatti namni walirratti kufuun lubbuun namaa baduu ilaalchisee qorannaan akka geggeessamu ajaja dabarsanii jiran. Kaameruuniif Komoroos gidduutti tapha geggeessamu hordofuuf isteediyeemii Olembe seenuuf deeggartoonni yaalaa turan walitti tuucha'uun humna poolisii ol ta'uudhaan yoo xiqqaate namoonni 8 yoo du'an 38 immoo madaa'aniiru. Gabaasaa Mookii Edwin Yaawundeerraa ergame Bafaqaaduu dhiyeessa. Namoottan hedduun firoottanii fi hiriyoottan isaanii miidhaman gaafachuudhaaf gara hospitaala Meesaasii deeman akka tasgabbaa'anii fi fageenya isaanii akka eeggatan narsoonni gaafachaa turuun isaanii gabaasameera. Akka narsiin tokko jedhetti namoottan 7 miidhaan irra ga'e hospitaala inni keessa hojjetu seenaniiru. Namoottan firoottan isaanii barbaachuudhaaf hospitaalichatti argaman keessaa namni waggaa 27 Prosper Chindoo eessumni isaa ijoollee 2 wajjiniin jalaa badanii jennaan barbaachaa jira. I have visited at least 7 hospitals this morning and I still cannot find them. I have asked the police if they have an idea of where my uncle and children. Erga bari'ee hospitaala 7 dhaqeera. Argachuu hin dandeenye. Bakka eessumni koo fi ijoolleen isaanii jiran yoo beekan jedhee poolisootas gaafadheera. Poolisiinis na gargaaruu hin dandeenye. Waan hin gochuu qabu hin beeku jedhe. Akka aangaa'onni mootummaa Kaameruun jedhanitti namoottan 6 battalumatti bakka balichi qaqqabetti du'aniiru. Namoonni 2 immoo erga hospitaala ga'anii lubbuun isaanii darbe. Akka dubbii himaan mootummaa jedhanitti namoottan hospitaala seenan 38 keessaa namoonni 7 haala hamaa keessa jiru. Hospitaalotatti argamuudhaan miidhamtoota kan daawwatan ministeerri fayyaa Kaameruun pirezidaantiin biyyattii Pool Biyyaa akka miidhamtoonni tola wal'aansa argatan ajajuu isaanii himaniiru. Taphataa garee kubbaa miilaa Kaameruun kan ta'e Faa'ii Kooliins balaa qaqqabe kanaan taphattoonni gadduu isaanii ibseera. Il a carrément un hématome et il y a eu des plaies au niveau de la tête. Il y a eu des fractures au niveau des dernières vertèbres. Donc on va continuer avec un traitement des symptômes. Akka rakkinni akkanaa fuulduratti hin uumamnee fi hanga'oonni tarkaanfii adda addaa ni fudhatu jedheen abdii qaba. Maatiiwwan warreen lubbuun isaanii darbee fi gadda keenya ni ibsina.
dhugaa waan nama gaddisiisuudha jedhe Faayin. Istaadiyoomiin Olombee namoonni inni qabuu danda'u 40,000 garuu tapha kaleessaa ilaaluudhaaf kan seenan 57,000 akka ta'an tilmaamameera. Karaa biraatiin sanbata dheengaddaa galgala magaalaa Yaawundeetti mana bashannanaa halkanii keessatti dhoo'insa uumameen abiddi ka'e namoottan 17 du'anii 8 immoo madaa'uu isaanii hanga'oonni Kaameruun ibsuun isaanii gabaasameera. Boordiin dhaabbata maallaqa addunyaa dinagdee biyyattii xiqqoo Afrikaa Riippaabilikii Koongoo dandamachiisuuf kan oolu liqaa waggaa 3tti baafamu $455 miliyoona raggaasisee jira. Biyyi galiin ishee boba'aa irratti hundaa'e weerara dhiibbaa COVID-19 fide dura akka dhaabbattu gochuuf dhaabbatee addunyaa kan yeroo rakkoof liqaa kennu liqaa yeroo dheeraatti baafamu kan $90 miliyoona battala kennuuf jira. Ittaana hoogganaan IMF Kenji Okumara ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii sababa raabsii talaallii baasii hawaasaa baasii biyya keessaa baasuudhaan walakkeessa waggaa irratti ni cima jedhamee eegamaa jedhan. Haa ta'u malee dandamachiisi reef jalqabe kun weerarri tarii hammaachuu fi gatiin boba'aa waan dafee jijjiiramuuf rakkoo hamaan isa mudachuu danda'a jedhaniiru. Haa ta'u malee biyyattiin liqaaf saaxilamuu dhimma ijoo itti fuulleffatamu ka jedhan Okumaraan mootummaan liqaa sana sirreessuuf hojjetaa jiraachuu tuqaniiru. Kan uummata miliyoona 5 qabduuf irra hedduu kutaalee Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo waliin waldaangessitu Riippaabilikiin Koongoo galiin ishee irra hedduun boba'aa irratti kan hundaa'e yoo ta'u bu'uuraaleen misoomaa ishee kan ijaarame liqaa chaayinaarraa argameeni. IMF akka tilmaametti dinagdeen biyyattii bara 2021 xiqqoo erga gadi bu'ee booda waggaa kanaan dhibbarraa harka 2.4 guddachuuf jira jedhee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee 8,500 Awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qophaa'uu yaaddoo cimaan ilaalaa kan jirtu ta'uu Raashaan har'a beeksiftee jirti. Dubbiimaan Kireemliin Dimiitirii Peeskoof himannaa Raashaan qabdu kan Yuunaayitid Isteetsi rakkoo daangaa Raashaa fi Yuukireen gidduu laalchisee jiru hammeessiti jedhu irra deebi'uun tuuta oduuf ibsaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kaleessa dhimma Raashaan Yuukireeniin weeraruu maltu laalchisee yaaddoo jiru mari'achuuf jecha hoogganoota gamtaa Awurooppaa ijoo waliin gama viidiyoon marii geggeessanii jiran. Hoogganoota Awurooppaa fi gamtaa Awurooppaa waliin marii baay'ee gaarii ta'e kan irratti walii galameef cufataa ta'e geggeesseen jira jechuudhaan Baayiden tuuta oduuf ibsaniiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Biriteen kan Booris Joonsan ibsa yaada xumuraa Baayiden deeggaru baasuudhaan hoogganoonni kun fincila Raashaa hammaachaa adeeme dura dhaabbachuuf tokkummaan addunyaa barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii galanii jiran jedhan. Baayiden meeshaa waraanaaf aangawoota waraanaa daangaa Raashaa dhiyootti erguuf dhiisuu murteessin jiru. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin loltoota waraanaa 8,500 Awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qopheessanii jiran. Waayit Haawus marii geggeessameen booda ibsa baaseen hoogganoonni kun Yuukireen irra kan ga'u weerara Raashaa ittisuuf tattaaffii waloon taasisan irratti mari'ataniiru jedhee jira. Tarkaanfiiwwan kana keessaas daafoo hamaa akka qabu uggura dinagdee cimaa Raashaa irra kaa'uu of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamutti makamanii akka harka kennanii waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anus waamicha abbootiin gadaa dhiyeessanii dhagahuudhaan akka harka kennanii kan himanii itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa Wallagga Bahaa keessatti dhiyeenya kana dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanii amma ammaatti gadi hin dhiifamne jechaa jiru. Tsahaay Daamxootu gabaasa kana qopheesse. Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jedhan hoogganaan koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa. Dargaggoonni dogoggora gareen shoror keessaa kun ajandaa Oromoo waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechaadha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin kanaaf mootummaan dargaggoota
dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badii kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira. Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan. Adeemsa mootummaa irratti wal qabatee seerota jiran irratti wal qabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsi ni taasifama malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman miti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti. Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisaniiru jechuun himatu Obbo Haayiluun. Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajata jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'etti qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamu fi gochaanis shororkeessummaa jedhamanis kan farrajamanis gocha isaanii irraa. Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hooggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shororkeessummaa waliin dhiituu kan jedhuuf Obbo Haayiluun deebii kennaniin. Qaamni shororkeessummaadhaan farrajame jaarmiyaadha. Madhuunfaa miti. Kanaaf jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaan ilaallatu jechuudha. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru. Gama biraatiin kaleessa godina Wallaggaa Bahaatti namoonni 6 danqamu waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne Obbo Haayiluun ibsanii jiru. Humna shororkeessaa shaneedhaan kan gurguraman jechaadha. Bu'uuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'anii kaleessa namoota 6 gurguraman gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isinii ibsina jechaadha. Hin gadhiifamne. Danqamuu namoota kanneenii waliin wal qabatee kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee shororkeessaa jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hooggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Loltoonni biyya Afrikaa lixaa Burkina Faso pirezidaantii biyyattii Rochmark Christian Kabore fonqolchanii aangoo qabataniiru. Gabaasa waaltaa oduu VOA irraa qindaa'e jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti. Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaappiteen Silsooree Odraa'ogo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu. MPSR rassure également les partenaires amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays. Gareen kun michoota Burkina Fasoof hiriyyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuuf cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuu fi humnootii biyyattii keessa soso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootiin waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaaduguu keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. L'armée a répondu à l'appel du peuple. Le président Rochmark Christian Kabore a été destitué. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise. Waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbattoonni jiran diigamaniiru. Uummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira. Kunis uummata waggootii 7 rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kaboreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture. Waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina deemokiraatawaa argameef eegumsa godhaa ka jedhu ture.
Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjeechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaan waan ibseen qabu. Burkina Fasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabuun bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maadhee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru baatii sadaasa darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kaboreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoorraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhiyaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkina Faso kun isa sadaffaadha. Sandura Maalii fi biyya ollaa ishee taate Giinii keessatti fonqolchi wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama. Dhimma Burkina Faso kanaan walqabatee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoggantuun koomishinii mirga namoomaa kan ta'an Michel Bachelet loltoonni akka pireezidaantii biyyattiitii fi aanga'oota biraanii gad lakkisanii taayitaatti deebisanu akkasuma immoo rakkina biyyattii keessa jiru hiikuudhaa fi akka hawaasaa wajjiniin marii taasisanu waamicha dabarsaniiru. Qophiin keenya ittaanu qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jedhudha. Wallisaa Yoosaan Geetaawun viidiyoon muuziqaa inni dhiyeenya kana baasee bulloo yookaan obsaan jedhu daawwattoota biratti fudhatama argatee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sanqalleetti kan dhalate Yoosaan yuunivarsiitii Jimmaa seenee achitti barateera. Garuu muuziqaa irratti kan inni deebi'ee yeroo isaa hundumaa itti fayyadamaa jiru. Naakoor Malkaatuyyuu bilbilaan haasofsiisee sirba isaa isa bulloo jedhu maaliif akka maqaa kanatti moggaase ibsuudhaan jalqaba Yoosaan garasitti ni barra. Duraan dursa akka jaalatamuuf dalagda hojii tokko akkuma walaloof yeedaloo irratti dhiphadhu viidiyoo isaarrattis qixxee ogeessaa viidiyoo sana hojjetu leencoo fiqiruu tokkoffaa irratti filadhee istooriin inni na barreesse karaa nagahee irratti mari'adhee hojii keenyatti bobbaanee bu'aa isaas bareedatti arganne. Sababni isaa sirbi tokko jaalatamuuf hawaasa sirbitu sanaa waliin wal fudhachuu qabaachuu qaba. Sanaaf immoo waan wal fudhatee fi uummanni jaallatee argineef jechuudha. Bulloo namoonni tokko fardi bulloo bifisaa akkas miti adiidhaa jedhu. Waan jettu kanarratti. Akka dhugeeffannaa uummata Oromootti bulloo jechuun farda bifa diimaa guutuu ta'ee addarraa adii qabudha. Luka isaa jala adii dabalachuu danda'a. Farda bifa kanaatiin Oromoon bulloo jedhaan. Bulloo namoonni baay'een fardi bulloo akkamitti adii bakka bu'ee jedhee yaada kaasuu sirriidha. Adiidhaan immoo farda adiin jedhu Oromoon shaashoo jedhaan. Kun egaa karaa ogummaa dhugeeffannaa hawaasaa keessaa baatee karaa dhugeeffannaa daangaa aartii keessatti gaafa gashitu akkuma jecha dubbii qoolaaf itti fayyadamnu viidiyoos aartii keessatti akka qoolaatti fayyadamuun waan danda'amuuf hiikni isaa viidiyoo sana keessatti ta'a jechuudha ija aartiitiin. Sana jechuun maal jechuudha? Farda bifa farda bulloo kadhaa gaariitti leencoo fiqiruus wallaalee sun taane anis Yoosaan Geetaawun nama tuulamaati boksii fardaa laalaa guddatee faandiin taphachaa guddate bareechee beeka. Sababni sana gooneef garuu waa'ee nuti dubbachaa jirru waa'ee hidhamuu bullooti. Bulloon nu bira hin jiru. So walaloon achi keessa immoo waa'ee akka dhugeeffannaa Oromootti fardi qobaan kaatu maa qobaa kaateen jedhee kaase. Sababa fardi qobaa kaatee sanaaf immoo fardi hidhame jiraachuun dubbachaa jira. Fakkoommi farda bulloo immoo fardummaa isaatiif adii fayyadamuun mallattoo nageenyaati. Karaa biraa immoo lamaan farda qobaa kaatu sana waliin simsiisnee ergaa keenya dabarsaa jirra. Fardi qobaan kaatu maa qobaa kaateedha. Karaa biraatiin shaashoon kunis farda bulloo bakka bu'a akka fardaatti. Akka bifaatti garuu mallattoo nageenyaati. Bulloo ibsuu ni danda'a jechuudha fardi adiin kun. Akka dhugeeffannaa Oromootti mallattoon adii kan nageenyaa
Oromoon akka falaasama isaatti nageenya kan ittiin ibsatu ta'uu baatus garuu akka addunyaatti namni baay'een amma farda adii nageenyumaan bakka buufataa beekumsa isa biyya alaa kanaan irra ijaaramaadha waan ta'eef hawaasni keenya akkasiin kan nuti ergaa keenya dabarsuu barbaadne jechuudha. Kiliippiiwwan muuziqaa ati hojjettu hangam aadaan Oromoo akka ifatti ba'ee mul'atu gargaaraniiru jetta. Wanti ogummaa jedhame hundi itoo barnootaan deeggarame kuni walluun gaafachiisu. Kwaalitii qabaata. Hubannoodhaan xiyyeeffannoodhaan itti nama adeemsisa. Jijjiiramni ammatti argitullee bifa viidiyootiin namoonni baratan keessatti hirmaachuudha. Namni barate wal arguudha. Jiruuf jireenya hawaasa tokkoo calaqqisuu jechuudha. Aartii jechuun waan biraan qabu. Kanaaf immoo nuti uffannaa hawaasni nuti keessa jirru uffatu haala jiruuf jireenya inni ittiin adeemsa jiraachuu keessatti bifa inni ittiin nyaatu, wanta itti nyaatu, akkaataa fuudha isaa, heeruma isaa, dhalchee guddisa isaa, adeemsa jiruuf jireenya isaa kana keessaa bahuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf amma gammaatti xiyyeeffannoon ani kilippii kiyya irratti godhu oriijinaaliitiin kan jiraachuu danda'u baadiyyaadha waan ta'eef irra caala wanti immoo gaamma kanaa sababa cunqursa siyaasaatiin wal qabatee Oromoon carraa argatee karaa itti viidiyoo irratti eenyummaa isaa mul'isu eeyyamamaa fi hin turre nuti immoo dhaloota qubee jenereeshinii waan taaneef kana carraa duubatti deemnee hawaasa keenya kaleessa kaameraan isa hin arganne, viidiyoon isa hin arganne, sagaleen isa hin arganne kana dhannee baasuun dirqama keenya waan ta'eef achitti nageessa jechuudha. Isa kana baasanii mul'isuudhaan fakkeenyaaf manneen barnootaa fa'aatu banamanii achi keessatti yoo san maal ta'uu danda'a ga'insaa? Kana yeroo dheeraa waan ofitti dubbadhee waan hin godhu dadhabuun wanta dhiisedha. Maaliif barnoota fookularii gaafan baradhu yeroo hunda maaliin abjuutaa tureetu akka kootii fookulariin yuunivarsiitii irratti osoo hin taane kutaa tokko akka 12tti toora kenname namni eenyummaa ofii jiraachisa. Kanaaf wiikootii jechuudha. Kuufi ergama koota wiikoo qofa osoo hin taane dirqama kooti. Yeroo cimaati muuziqaa keessatti dabarsite toonatti himtee gaariidha. Yeroon kun immoo baay'ee gaarii ture anaaf hojii muuziqaa keessatti kanatti jette yoo jiraates. Waa'ee yeroon nu gaarii jireenya hawaasa kootiitiin gargar miti. Jireenya hawaasni Oromoo jiraatu hin jiraadha. Yeroo hamaa ka ture 2008 yeroo qabsoon eegalu sana. Yeroo mana hidhaa seente sana jechuudha. Wanti guddaanis keessatti qormaatanatti ta'e irra caalamee hidhamuu koo miidhamuu koo osoo hin taane beela'uu koo osoo hin taane reebamuu osoo hin taane mataan irraa haadame. Waan dabbasaa guddifadhee viidiyoodhaaf qophiin godhu keessatti miira koo baay'ee miidhee narrifadhee hundaafuu galanni rabbiin badii kidoo irra geenye. Weellisuu qofaa miti kan kee qofaa miti kanatti barreeffattu yeedaloos walaloos hin barreessita namoota kanneen biroofis kan eenyufaa barreessite hanga ammaa sirbati baay'ee garaa si ga'u. Abbaan ilmoo ofii waliin caalchisuu garuu kan uummanni caalchifattee ilaaltaatis malee fudduudhaaf qixxeedha. Kan inni tun ittiin dadhabin of hin dhiphisin dalaguun qabu. Sirbootni nama kennee silas forma babbaan sitti himu malee yaa dabbaba addama dibaabee afaan dhadhaa margituu warqina sirboota ishii lamaan ittiin beekamtee walaloonis walaloonis kootii sirboota Andu'aalem Gosaa lamaan ittiin beekame sun walaloonis kootii warra gurguddaa keessumas Taaddalaadha. Kana Caaluu Hundeessaa Galatoomaa walaloon isaa kootii kan Taaddalas walalootu kootii yeedaloon kiyya miti lachuu kan Taaddalaa ammas kan albama keessa ba'an hojiin sadan tokkoon dhabamanii hawwii tizarraas fudhattiitti shaakkisoonis fudhateera yaadadhu baay'eedha. Kitaabota barreessaa turte ilaalchisee maalirraan geesse? Soosamaaf seenaadhaan wal qabata. Innaan Jimma Yuunivarsiitii jiru sana jalqabee ture. Kanallee miidiyaa fan kennine eessaa kanan dhaga'een beeku. Yaa'u sirbatu baalaansii na godheen iddoo sirbatti seenee sana xiyyeeffachuu dhiisee waan irraan ga'een qabu akkasumatti akkuma barraa itti jira gara gashinee gara sooftii koppiitti. Tarii hojiin ati gara fuulduraatti yaadaa jirtu jira? Waanan hagammaa hojjedherraa wantan kana booda hojjedhutu irraa na ibsa jedheen yaada. Waan keessa jiru irrammoo waan itti deemnu waan itti deemuu qabnu waan mul'isuun irra xiyyeeffata albanni koo yeroo isaan beeku. Dhumarratti wanta jechuu barbaadde yoo jiraate. Hawaasni keenya iddoo jirutti dalagaarra jirutti ogummaarra jirutti isa namaa fakkeenya ta'u ta'ee hojii isaa ogummaa isaa sana jabeessuu qabaachuudha. Inni baratu barumsa irratti tokkoffaa ta'uu inni dalagu inni daldala isaa irratti tokkoffaa fakkeenya hawaasa naannoo isaa ta'uu inni barsiisu hunduu isinis
anis ogummaa yookiin dalagaa bifa hojii keessa jirurraa isa tokkoffaa namni fakkeenya nu fudhatu taane yoo jabaanne boolcha barabaraa keessaa qabaanu akkasitti yaada jedhuun dhaama. Weellisaa Yoosan Geetaahuun guddiseensi galateeffadhaa horii bulii deeman. Jiraadhaa sinis guddaa galatoomaa. Balaan hongee waggoottan dheeraadhaa fi Somaaliyaa mudate namoonni miiliyoonaan lakkaa'amu akka gargaarsa nyaataa barbaacha gara magaalotaatti bobba'an dirqisiisee jira. Warreen beela baqatanii naannoo magaala Moqaadishootti daawoo keessa jiran rakkina qulqullinaatii fi keessumaa immoo rakkina COVID-19tiin rakkataa jiru. Gabaasa kanarratti qophaa'e jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti. Handaara magaalaa Moqdishootti kan argamu mooraa Najaa keessa namoota achuma biyya keessatti manaaqee ofiirraa baqatantu jira. Kan isaan mooraa kana dhufaniifis caama hamaa dhaqqabe dheessuun ture. Haadha ijoollee Afrikaa ta'an Muhuboo Adam mooraa sana keessatti ijoollee isaanii xixiqqoo ta'aniif nyaata qopheessu. Sababaa caamaan kan ka'e lafa jiraataa turan ganda Shabalee Sagadaanu keessaa kiiloomeetira 90 fagaatanii lafoo ega deemanii booda mooraa kana dhufuu dubbatu. We had no rain for 2 consecutive seasons. Drought has devastated both livestock and farming. Marsaa lama rooba dhabne caamni mudatees beeladaalees ta'e qonnaa jiran mancaase. Kanaaf gadhiifnee ba'uutu nurra ture. Awdagalee kaasee hanga iddoo kanaa jechuun daaniilee dhaqqabuuf guyyaa tokko lafoo deemnee jedhan. Garuu haalli iddoo kana jirus rakkisaadha ka jedhan immoo umriin isaanii 56 kan ta'e Nuur Hasan Ali maatii isaanii waliin mana isaanii baadiyyaa jirurraa dheessuun gara mooraa kanaa dhufan. Daannaa mooraa kana keessatti qaamni isaanii dadhabaa fakkaata. Isaanis yaada kennaniin. I was uprooted by drought and the suffering that we encountered, enduring 2 seasons without rains. My livestock began to die. Sababa caamaan kan ka'e manaa fi qe'ee koorraan godaane marsaa lama rooba waan hin arganneef rakkoo keessa turre. Kanaaf ijoollee koo wajjin dheessine iddoo kana geenye. Iddoo kanattis wanni of harkaa qabu hin jiru. Ijoolleen koos beela'anii waan nyaatan hin qaban jedhan. Mooraa kana gaggeessaa ka jiran Fe'isaa Omar maatiiwwan haaraa guyyaa guyyaatti gara mooraa kanaa dhaqqaban simachuuf hojjetaa jiru. The Nija camp is home to 370 families who have recently been displaced by the drought. Mooraa Najaa keessa dhiyeenya kana caama dheessuun akkasumas beeladaaleen isaanii caamaan jalaa dhumnaan maatii dheessan 370tu jira. Haga ammaatti namoonni kun mootummaas ta'e dhaabbata gargaarsaa biraa gargaarsi argatan hin jiru jedhaniiru. Aduu fi qorra jalaa kan keessa daatan hin qaban. Yoo roobni dhufellee lafatti dheessan da'annaa hin qaban jedhaniiru. Sababaa caamaan kan ka'e uummanni godaane handaara magaalaa Moqdishoo keessatti walitti qabamuun kun caasaa eegumsa fayyaa magaalattii irratti ba'aa ta'ee jira. Hospitaalonni Moqdishoo keessaa dhukkubi COVID-19 hammaachuu isaan rakkataa jiran. Qulqullina naannoo eegamuu dhabuun immoo dhimma biroo aangawoota eegumsa fayyaa yaaddesse ta'eera. Hospitaala Martiinoo jedhamuuf daayirektara ka ta'an Abdurrazaaq Yesuuf akka jedhanitti. This drought comes at a time when we are grappling with the burden of recurrence of COVID. Dhukkuba COVID-19 kan irra deddeebi'ee dhufee namoota gidirsaaf ajjeesaa jiru waliin nutu rakkataa jirru caamni kun immoo dhufe. Kanaaf rakkoo irratti nutti dabalame. Caamni rakkoo ofiisaatii akkuma qabu dhukkuboota facaasuufis ittiin ka'umsa ta'ee jira. Mootummaan Somaaliyaa fi jaarmiyoonni gargaarsaa kan tokkummaa mootummoota akka akeekkachiisanitti sababaa caamaa fi weerara dhukkuboota COVID-19 kan ka'e namoonni miliyoona hedduun gargaarsi nyaataa hatattamaa isaan barbaachisa. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti immoo baqattoonni kuma hedduun kanneen mooraa magaalaa Moqdishoo cina jiru keessa jiran haala qulqullinni isaa hin eegamne keessa tuucha'anii waan jiraataniif akkasumas bishaan qulqulluu waan hin arganneef jecha dhukkubootaaf saaxilamoodha.